bilbila keessan irraa waan faayidaa guddaa qabuu fi waan namni hundi itti fayyadamuu qabu takkan isin barsiisachuudha. Bilbila yeroo haraa bittanu akkasuma yoo dhiqata namarraa bittan akkasuma gabaarraa yeroo bilbila bittanu ka isin gochuu qabdanu paatarnii nama sana irraa balleessuudhaan akkasuma ashaaraa isaa irraa balleessuudhaan ashaaraa keessanii fi paatarnii keessan irraa kaawwachuu qabdu jechuudha. Bilbila keessan irraa ashaaraa kan nama biraa yoo keessa jiraate irraa haquudhaan kan keessan haala kamiin keessa irra kaawwattanu kan nama biraa isaa irraa haquudhaaf asirratti security and privacy bakka jedhu tuquudhaan yeroo wala xoftan biometric kan jettu ni jirti jechuudha. Biometric keessa eega seentanii fingerprint bakka jedhu kana yeroo takka irra tuttu jechuudha. Achirra yeroo tuttu paatarnii isin gaafata paatarnii akkaataatti qollafattan kanaan dura yeroo baay'ee isin barsiiseen ture bilbilaan. Hammas keessa yeroo sintan ashaaraa quba kan nama meeqa akka ta'e asirratti nagarsaa jira. Yoo lama ta'e lameedha. Yoo tokko ta'e immoo akkuma awwaalirratti baasee jiru kanaan tokko dheessa nagarsaa jira. Tokkoon kun keessa yoo hin taane remove kan jettu qaxuqaan ni balleessitu jechuudha. Yeroo sana asirraa remove kan jettu kana balleessanii ni badaa jechuudha. Asirraa ashaaraa sun asirratti haala kanaan remove ta'a jechuudha. Hamma isin immoo itti banachuudhaaf maal gootu asirraan banachuun yesu fingerprint halluu kan jiru kana yoo isin oon gochuudhaan ashaaraa qubaa isin gaafata jechuudha. Akka isin itti banachuu dandeessan asirraanis yoo kanaan dura isin barsiiseen ture. Kanaafuu asirraan keessi nama quba keessa fayyadamuudhaan itti banattan isin jedha.